Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadha. Baga nagaan gara chaanalii kanatti dhuftaniin jedha. Har'a mass calculation kan jedhu qabannee dhiyaanne jechuudha. Qabadhee dhiyaadheera. Mass to mass calculations, stoichiometric calculation, mass to mass kan jedhu kana ilaalla jechuudha. Yeroo probleemonni akkasii nuu kennaman akkamittiin solve goona yookaan immoo furraa kan jedhu ilaallaa jechuudha. Moles cannot be measured directly, while the mass of any substance can generally be easily measured in the laboratory. Nuun jedha jechuudha. Moolii safaruu hin dandeenyu garuu immoo maasii yookaan immoo hanga wanta tokko laabiraatooriitti safarree bira ga'uu dandeenya. Inni kun akkam akka ta'e mool konseptiis viidiyoo biraa keessatti ilaalla jechuudha. Mee fakkeenyummaa naa jalqabu gabaabaadhumatti fakkeenyaa naa jalqabu. Calculate the mass of calcium chloride formed when 12 grams of HCl reacts with calcium metal. Jala addanatti gaa wanti nuti ilaallu hin jiraata. Isheen kun productii formed jedha waan ta'eef kun maalidha jechuudha? Productii keenyadha. Kan nuti gaafatamnes maasii isheeti yookaan immoo hanga ishee gaafatamne jechuudha. When 12 grams of HCl reacts with calcium metal. HCl reacts with calcium metal, forming calcium chloride. Chemical equation jalqaba barreessina jechuudha. Maasiin isa kanaa kennameera. Reacts with calcium metal. Yeroo akkas kennamu kana calcium metaliin hangi isaan kennamne garuu akka waan excessii ta'etti fudhanna jechuudha yookaan immoo excessii jechuudha kun. Excessiidha. Ani isa kanaa kennameen kanaan kennamne taanaan kun excessii ta'uu isaati. Inni kun excessiidha. Kun garuu limiting ta'a jechuudha. Calculate the mass of calcium chloride formed. This is product. Meegara balanced equation itti taa'u yookaan immoo calcium chloride jechuun kana fakkaata. Calcium chloride kanadha yookaan calcium metaliin immoo isa kana jechuudha. Warqeen immoo calcium metalidha. Yeroo HCl kanatti namu jechuudha. Mee the first step in any mass calculation is writing a balanced chemical equation. Chemical equation sun balance ta'uu isaa check gochuu qabna yeroo hundumaa. Balance diidhaa'u sirriitti barreeffameera waan jedhu. Kana ta'uu baannaan sirriitti bira ga'uu hin dandeenyu waan ta'eef this is the balanced chemical equation for this question. Calculate the mass of a calcium chloride formed kan jedhu kana addatti argitan jechuudha gaaffiinsa. Calcium metal reacts with HCl giving calcium chloride plus hydrogen. Hydrogeniin lama jira addanas lama jira wal qixa jechuudha. Calciumiin addana tokko asis tokko jira. Chloriniin addana lama jira addanas lama jira. The equation is balanced. Jenna. The equation is balanced. Mee akka kanatti kennama isaa barreessina. HCl kennameera kun. HCl kennamteetti. Asitti kennamteetti jechuudha. Meeqa? Giraama 12. Isaa booda total molar mass of HCl is 73. Hydrogeniin tokkodha. Kun 35, chlorine 35.5. Walitti 36.5 baay'isuu 2 73 ta'a jechuudha. Asiin total molar mass isaa jalatti barreessineerra ka gaafatamne isa waan ta'eef X jenna. Maaliif amount isaa nuun kennamne isa barbaadaa jedhamne waan ta'eef jechuudha. Egaa erga akkasitti barreeffamee 12 irra 73 jennee hojjennaa jechuudha. 12 gram over 73 gram is equal to X over 111 gram jennee akkasittiin calculate goonaa jechuudha. Isaa booda gatii X argachuudha. Gatiin X kanatti calculate ta'e 18.25 gram of calcium chloride is formed from this equation. Kan gaafatamne maasiidha, kan nu kennames maasiidha. Mass to mass problem jenna jechuudha. Mass problem akka kanatti furuu dandeenya jechuudha. Let us see the second question. Second question. How many grams of hydrogen are produced in question number 1? Gaaffiin inni tokkoffaan kanadha. Hydrogeniin immoo hammamtu produce ta'ee nuun jedha. Hammamtu produce ta'ee jedha. Balanced chemical equation isaa kanadha. Kun 12 nuu kenname. Amma X'n eessatti ta'a jechuudha addana irratti. X. Kun 2 gram taati jechuudha. Total molar mass ishee 2 gram jennee barreessina. Kun 73 ta'a. Kun immoo nu kennameera. 12 giraamiin nu kennameera jechuudha.
12 over 73 is equal to x over 2 gram jenna. Sila addan irra ture x amma garuu achi jiran jiru jechuudha. Akka kanatti barreessinu akkasitti barreeffameera jechuudha. X 12 over 73 is equal to x over 2 gram jennee gatii x barbaanna salphaamatti jechuudha. Salphaadhumatti akkasitti barbaanna jechuudha. X is equal to 0.33 gram of hydrogen is formed jenna. Hydrogen amma kanarraati uumamti mass to mass problem jennee beeknas akkasiin jechuudha. Gaaffii sadaffaa question number 1 jedhanis gaaffii sadaffaanis how many grams of calcium are needed to react with 12 gram of HCl jedha. Mee balanced chemical equation ammas gaaffiin tokkoffaa gaafatamne waan ta'eef amma immoo how many grams of calcium are needed to react with 12 grams of 12 nu kennameera garuu 12 giraamii kanaa wajjin wal nyaatee amma kun dhumutti kan nuti barbaannu hammam barbaanne callumanne itti naqnaa kana ka jedhu yookaan immoo baay'ina hamma barbaannu baruu jechuudha. Kan nuti qabnu 12 qabna asirraati. Egaa 12 amma kanaa qabna yookaan immoo 12 giraamii qabna HCl taanaan kan hammamtu nu barbaachisa. Isa kam kaalsheemii. Maal gochuuf 12 giraamii wajjin wal nyaachuudhaaf hammamtu nu barbaachisaa kan jedhu. Kanaafuu hammamtu ka jedhamu gaaffii gaafanne moolaar maasiin kaalsheemii 40 kan kanaa 73 jechuudha. Hundi isaanii giraamaan barreessina akkasitti jechuudha. Gara sanatti adeemnu kunoo akkasittiin barreessinaa jechuudha. Sabooda gatiin X barbaadu. Gatiin X maa inni the amount of calcium metal needed to react with 12 gram of HCl jechuudha. Akka kanatti barbaanna jechuudha. Gatiin X 6.58 gram of calcium is needed. Calcium hammam nu barbaachisa jechuudha. 6.58 nu barbaachisa. This is the amount of calcium metal needed to react with 12 gram of HCl jenna. Mee gaaffii afraffaa ilaallu. How many grams of potassium chlorate are decomposed to produce 17.6 gram of KCl potassium chloride jenna. The first step is writing balanced chemical equation. Balanced barreessina jechuudha. Mee balanced isaa akkamitti barreessina? This is balanced chemical equation for decomposition of potassium chlorate into potassium chloride and oxygen. Potassiumiin lama jira addanas lama jira wal qixa. Chloriniin lama jira, chloriniin addanas lama jira. Oxygeniin lama baay'isu 3 6 jira, addanas 6 jira. The equation is balanced jenna. Equationichi balanced dha jechuudha. Equationichi balanced dha. Gaaffiin keenya maal jedha? How many grams of potassium chlorate are decomposed to produce 17.6 gram of KCl kan jedhudha jechuudha. X jenneerra addanatti this is total molar mass of potassium chlorate 17.6 is given. Isheen kun given dha. Kun immoo total molar mass of potassium chloride jechuudha. Ishee kana X over jennee akka kanatti amma akkasitti barreessachuu dandeenya jennaan salphaadha jechuudha. X over 245 gram is equal to 17.6 gram over 149 gram. Jennaa gatii X barbaanna jechuudha akkasitti. Gatii X akka kanatti yeroo barbaannu X meeqa ta'a? 28.94 gram of potassium chlorate is needed to be decomposed. Decompose ka ta'uu barbaachisu amma kanadha jechuudha. Gram namni kun decomposed yeroo ta'u 17.6 gram of potassium chloride is obtained. Inni kaan oksijiniitti waan adda bahaa jechuudha. Galatooma kanarraa kanumadha. Yeroo gaarii qabaadhaa. Bye.